beekuu baannu malee miidiyaa kanarra sirri beeyna. Namni isin beeyna hin jiru Dubaayin keessaa miti bakka biraa irraallee jechuudha. Tolaanuu haa ta'u, gaariinuu haa ta'u, badiinuu haa ta'u namni isin beeyna hin jiru. Osoo hooma takka iyyuu dhibamte iyyuu hin dhagahin miidiyaa kana gubbaa dhuftee namni as gubbaa wacuu agarra. Namni akka yeroo sanitti akka dhugaa dubbachuuf walii gala wayii isin agartanii rabbiin na argaa lafti ramadaana. Aboo muudiif akkana gootii jedhaa ture nu laalle. Haga baabaa wayita silkii cufatuuti jala teennee laalaa ture. Amma ammoo feekii akkanaa fidanii muudii akkanaa fidanii jedhaa ture. Maaliif dhibamtee hin dhageenye nagaan beeyna nagaa qabdi. Achirraa deemanii ammoo booda wooma tikeetii murattee biyyatti galtee haadha abbaa ofii dhiifama gaafattee deebituu jiran. Homaa ganaatumaa miidiyaa gubbaa fidanii sila waan tikeetii murattu yoo isiinuu qabaatiin namnummaan kunuu maal godhaa miidiyaa gubbaa fidaa jira yeroo san. Gargaarsi illee wayita nama gargaaran karoora qaba. Akkaataa qaba argaa irraa fakkeenyaaf ijoollee gaaziin gubee waggaa tokko hospitaala ciisee kakalee deengadda baabaan gadhiisu argaara. Kakkanaa kana wallaahi garaasi nyaataa nama baabaa gaafadhee mucaa mana yaalaatitti gaaziin gubee san hin gargaara 10,000 jedhee akka karaa kiyyaatiin niyyadhee qabadhee taa'aa jira. Iyyuu itti hammaatee dhibamuu dandeetti. Garuu karoorri qarqaarsisiisuun ittiin dhufe sirrii miti jechuu barbaadee ta'e walumaa galatti. Baabaan ammootu abbaan fedhe yoo waan fedhe siin jedhe namni nama qarqaaru mubee irraa barachuu qabda. Mubeen kaleessa wayita Dubaayin hin dhufee wayita Kaayiroo jiru ijoollee karaa Liibiyaa deemtee jedhamtullee ijoollee rakkattullee nama biyyaa ka rakkatullee qarqaaraa ture. Namni hunduu gaafa inni dhibamee jedhe isaanuu waliigalatti galata akkanaa nu biraa qaba kaleessa ka jedheenirra gadoo ka fidee waliigalatti hin sobaa daawwannaa deemaa irra jechaadha. Ilma namaa irra galatan kaayatina yoomiyyuu. Wallaahi lazim ilma namaa irra galatan kaayatina. Daftaniillee harka keessan uf gattanii ilma namaatitti uf hin kennina. Hidhattee. Kana waan ta'eef iyyuu walumaa galatti baabaa namoonni jechuu ni barbaadu. Yoo dhugama nama qarqaaruu barbaadde yoo dhugama rakkataa bira dhaabachuu barbaadde. Kana godhi siin hin jedhu barumsa mubee irraa fudhadhu siin jedha karaan kiyya akkasuma. Abbaan fide si arrabsu birrii nyaatte siinaa jedha nama gaafa mana arafaa ta'etti illee dhugaa dubbanne. Abboontummaan afaan isiitiin kan nama maraatuu nyaataa ture malee birrii qarqaaraa hin turre. Mangistii koo abdii booduu galatoomi waa'ee kootii natti kaate madaa kaasi. Tokkummatti kana wallaahi. Tokkummatti kana waan tokkummaa galateeffadhee kaa wallaahi wabillaahi yoon du'e warabbal kaaba tokkummaan natti kafa malee ittiin qabu umurii koo maaliif yeroo sana anaaf jecha namanni wal dhabe hunda ana araarameera inni garuu hin araaramne yaa rabbi qiimina qabateera jechuudha daayyoon yeroo sana utuu waan argin dhiisaa hin dhukkufanne jedhina hin kenninaa Oromoo birrii keessan jedhaa ture deemee hin kenninaa maallaqa keessan hin kennaa bakka jedhaa ture agalatoomu warabbal kaaba tokkummaa kanaaf ala iccitii bayan kanaaf garaa koo keessa na buute ati maaliif abdii booruu dhuguma jette kaasuun hin ta'u mucha rabbii jedhiti Mube, assalamu alaikum. tulla koo godhette mana kee moobaan tanaa jedhan deemanii ni jalaa cufsiifta Assalamu alaikum. waalaikum assalaam asiin Nagame. nagaa alhamdulillah Ani yaada takka qabaa yaadni sunillee maalinni waa'ee sabaan boontuu kanarraa maaliif kaleessa dalaguu dhabdee maaliif har'a kadhaaf baate mana waan jedhamu irratti sabaan boontuu ani eenyuma caalallee itti dhiyaadhallee akka namni qarqaarsa nama na argaa kana osoo hin taane hojii barbaada isin jennaanin hojii jammarsiiseen ture hin beektisillee. Hojiin sun maal harkaa ta'e ijoolleen orderii ajajanii kaansilii harkaa godhan. Birri yeroo san isin hojii ittiin jalqabamte ana harka kiyyaan kenneef harka akkuma jiruun kassarte san. Tokko qabadhu asirratti. Inni lammaffaa gaafa amma qarqaarsina sanii ofumaa isaaniiti waan jammaran hin beeku. Anillee mataa kiyyaan osseenee qarqaarsa jira jennaan ofii kiyyaa qarqaaree deema. Eegas illee deebi'ee namni kennaa yoo qabaate walaa qarqaaru. Yoo hin qabaanne immoo jecha badaa waliin jechuu haamilee walii cabsuu ka kennaniif rabbii jedheeti malee namni ka walii kennu namaaf jedheeti miti. Isiin dhukkubsattee dhukkubsatuu baattee isii fi rabbitu beeka. Ani garuu kara kiyyaan wallaahi kaleessallee ofii kiyyaa dawwalee gaafadheen ture. Wanti kun maalinni qarqaarsi kan kee haga ammaa maaliif akkatu ture jennaanin waan tokko natti himtee anillee wanta ofii kiyyaa dhagahee isii gaafadhee jira.
Ani wallahi asii achi kanallee hin beekan. Isiinni waan feete haa taatu. Nama taate inna dhukkubaa rabbiin maaliin haa godhu natti kakatte kakuu isii saniif jecha isii qarqaare malee kalee isiin maal goote. Bor anillee waa ta'a anillee hin rakkadha. Senegaleen namni waliin jiru tokko immoo namni nama tokko miti wallahi karaa kanarratti meeqa kufee argaa oolla. Karakkatee kabeelahee jedhu. Kanaaf yoo qabaattan qarqaaru yoo dhabdan immoo waliin taazabsiisinaa jechoota hin taane amma waan Nuraddiin jedhe baabaa Nuraddiin jedhe akkana viidiyoo kanneen kana hin haasa'ina miidiyaa irratti isinirraa fokkata. Isin kaleessa bakka sargii bakka maalii waliin ooltanii wal faarsaa ooltan. Har'a immoo miidiyaa irratti wal baastanii har'a akkana nagoote akkana wal goote kana waan akkana isinirraa ijoollee Dubaay irraa si jamma sabaan boontu callisaati qoy. Kanaaf ani waan jechuu barbaadu si jammar ani isinii wajjilleen hin oolu isinillee hin argu akkanuma miidiyaa irratti namuma akkuma miidiyaa irratti wal arginu lafatti illee baay'ee walitti dhufeenya hin qabnu akka obboleettii takkaatitti sabaan boontullee ati jette kana naan jedhaa miti. Kara biyyaa galuu hoo barbaadde karaa si qarqaaraniin obbolummaadhaan gaafii akka obboleeyyaniititti dhageeffadhu gaafii akka nama na qarqaaratitti sabriidhaan argitee na qarqaaraa jette walitti fiddanii waliin gaafatina namni immoo yaada namni kan nama qarqaaru namummaan nama qarqaara malee atis na qarqaara akkamitti na qarqaaruu dhabdan jetteefi miti. Siigalee nam tokko giddeetas hin qabu. Nam tokko nama qarqaaruuf namummaaf nama qarqaara malee namuyyuu akkatti fiduu hin beeka. Halkan ijoolleen mana madaamii akkamitti birrii akka fiduu hin beekne. Nullee akkamitti akka fidnu hin beekne. Siigalee sabaan boontu akka si qarqaaran ta obbolummaatiin gaafadhu. Jettee maaliin akkana na qarqaasu mubaarak maal harkaa qaba ijoollee gaafate si qarqaarsisa. Nuraddiin ijoollee gaafate si qarqaarsisa. Siigalee anis jaaladha akkamitti akka fidu hirriba dhabee halkan dhaabadhee garaagaraan tareetiin fida. Namni kamuyyuu obbolummaa ta oromummaatiin gaafadhu akka si qarqaara. Malee giddeetaa namni tokko ani dhukkube akkamitti nan qarqaarsifne miti. Namni giddeetaa hin qabu. Ati hiriyyaatiyyaa si beekani natti dhufta waliin nyaanna waliin dhuyna akka eenyuma. Kasirratti dubbadhu immoo akka wanniiti miti. Akka giddeetaatti hin kaayatina Oromoorra. Ijoolleen tun haadha qabdi abbaa qabdi akka itti fiddu birrii kana nutu beeka. Keessattuu ji'a Ramadaanaa kana. Sinigalee namni birrii akkamitti akka fiduun eenyu nuun beeku anatu beeka. Ani wallahi daa'imatti yaduudatti hidhadhee deeraa gizee meeshaa fidu akka itti galu anatu beeka. Namni lafaan fidu tume ta obbolummaa namni guddaan amma mubeen nama beekamaadha. Na qarqaarsisi mubee ani rakkadhe rakkoo keessa jirtu rakkoo kee himadhu. Hin dhukkubsata duraanatti himtee jirta. Osoo waa'een kun asirra hin dhufin akka ati dhukkubsattu hin beekaan. Mana quraanaa dirasii deemtee jirta. Saa walala hin beeka kan. Har'a hin dubbadhu afaan na hidhaadha. Maaliifi qarqaarsa yoo jedhame qarqaarsa ta obbolummaa namuu kasi qarqaaruu qabu malee namni giddeetaan qabu wal asirratti maana qarqaarsisuu dhabde maa akkana nagootuu dhabde kanaafuu bannaati shilaale sitti maalaali. Taana dubbadha lubbu. Inni gargaaraallee hin jenne jecha inni jedhee marsii deebisee bilillee sittaa horii anchim yoone bakka unataa nagara horii ilaane. Jecha inni jedheef deebisee malee giddi na gargaara maa giddi eentu nama gargaara si jammar namni tolu nama gargaara. Ente gargaarsallee dhiisanii an du'aa eedunaa godhanii summee tamarraxee no. Ani giddi na gargaara ka jedhe afaan kiyyaa ka ba'e arga. Sabaan boontu dhiifama hojii obboleettii koo qaalii mataarra na jirta ati nuti qabadhu yaadanu mataarraa fuudhaara. Amma tokkuma dubbatu. Nama ol galee dubbata malee sabaan boontu yaada ibsachuun diimokiraasiidha miti ibsachuun danda'amaa jalqaba. Okay, kaameraa naa banaa warra jira jirtanu naa waraabaa jechuudha waan an dubbadhu. Mubaarak gargaarsarra jirtaati. Jechuun gargaarsisuun akkam waan sana. Gargaarsarra hin jiru. Obboleettiin keenya kun akkasiin dhukkubfatte dhufanii namoonni hedduutti naan sagantaa qabameefii jira maaliif jalaa diidan jedheen gaaffiirra jira. Ragaan dhukkubfachuu si ofirraa qabda? Hin qabu. Okay, beellama qabaa jirtamu akkam? Sagantaa qabameef beellamni qabameefii ka'ee mirginaatuma hin beekamne. Maal taate Mubaarak maal taate? Mucaan kun moo hin dhukkubfatte harka namaati jedhan akka nageetti. Yoom dhukkufachuun si yoom? Wallahi din gaddu hospitaala tani bartammoo manuma walitti himtammoo akkami moo siistemuu asaamichaa waliin mari'attan tokkummaa jechuun maana waa gaaffii deebii dabar na dhaggeeffadhu gaara dhaggeeffadhu tokkoffaa
walitti naman qabin. Dura dhaabachuu barbaadda? Dura dhaabachuu barbaadda. Qoyqa dhaggeeffadhu qalaa qoyqa dhaggeeffadhu. Tokkummaa gaafii akkasii barbaannaan namni gargaarsa nu jammarsiise mubee miti baabaadha baabaa gaafadhu baabaa Nuuraddini. Sagantaa qabamee fi ka'ee jala abeerratti dhugaar inkaan Mubarakin asoo barbaada. Caala Mubarakin asoo barbaada. Eeshi na wajjin asoo barbaada? Ayyee dhaggeeffadhu. Eega Mubarak lakki gargaarsa irra hin jiru. Koi kan. Gargaarsa irra hin jiru. Gargaarsa irra hin jiru. Gargaarsa irra hin jiru. Gargaarsa irra jira. Okay, gargaarsa irra hin jiru. Garuu mucaan kun anaafis obboleessa akka eenyuuf obboleessa dhuftee Mubarak gargaarsa koona jala hambifame. Namna jala hambise Baabaa Nuraddiinii fi Ramadaan Faashiniin naan Ramadaan Faashiniin dhufee nagaan bu'ee wal biraa deeman. Baabaa Nuraddiin jettee nalatti Baabaan immoo namni sun jiru jedhee sada booddee obboleettiin koo bareedduun ijoolleen bareedduu malee immoo namni lama. Mucaan kun akkasiin miilli isii jalli tortoree jiru ani garuu loqonni addaa wanti ta'e miilli isii jalli rakkoo qabuu fi akka harkisii teeru waan tokko Baabaa.